qabutti gaafi namoota baay'ee jechuu Andu'aalam Faan maaliif jaarsummaa erganii maaliif kara abbaa gadaatiin maaf jaarsa warratti erganii gaafachuu didee warri jettan jirtan hanga ammaatti dhugaan jiru Andu'aalam akka mana hidhaa baheen abbootii gadaa warra abbaatti erge karaa Oromoo kamiinuu Andu'aalam kakachuuf murtee kamiinuu gara seeratiin erga qorannoon irratti gaggeeffame erga wanti godhamu investigationiin marti isaatu godhamee jechuudha erga dadhabame siigalee erga karaan sun didame maaliif karaa abbaa gadaatiin hiyyaanne siigalee warra ammaa sirraa akkatti qabaa ganna lakkisaa jettan kun baay'een keessan jechuu osoo hin beekin daboo habashaa baatanii nafxanyaa faana ilma Oromoo irratti duultanii jechuu fakkeenya haqti qananii akka ba'u siigalee ani namoota akka haqti qananii ba'u barbaadan keessaa jechuudha ani nama tokko akka haqti qananii ba'u nama akka haqni qananii ba'u barbaadu keessaa ani nama tokko Andu'aalam yoo balleesse haa adabamu rakkoota kan qabu haa adabamu Andu'aalam balleessani okay fidaas haa adabamu garuu immoo dhugaa tokko jechuudha dhugaa tokko jechuudha dubbiin kun abbootii gadaatiin Oromoon kun saba guddaa Oromoon aadaa qaba gumaa galtee akkaataa itti fixatu qaba maaliif ree gadi baanee habashaa wajjin ilma Oromoo tokko qalmaaf qopheessina okay kaleessa amma waan tokko isinitti waa'ee foundation Haacaaluu Hundeessaa jechuudha namicha mucaa gaazexeessaa Iyyaaspeet Tasfaayee mucaa jedhamu jira kan inni poosti godhe jechuudha warri haqa qananii gaafachuudhaan akkana taatan minaamin galatoomaa jedhee ijoolleen inni achirratti barreesse sun jechuudha abbaan jaraa ijoolleen Iyyaaspeet poosti godhe sun abbaan jaraa walitti qabaa boordii foundation Haacaaluu Hundeessaati ijoolleen isaa mootu manaajara marketingii Keenyaa biirati siigalee Keenyaa biiraa isa dheengadda eebbifame san jechuudha siigalaa miti ijoolleen manaajaroonni marketingii Keenyaa biiraa immoo jechuudha dhaabbanni Keenyaa biiraa sun Andu'aalamiin ambaasaadara godhachuu waan barbaadeef jennaan jarri Andu'aalamiin hin barbaadan siigalee imagine abbootiin ijoolleen sababa Andu'aalamiin hin jaalanneef imeeji Andu'aalam mul'ata Andu'aalam guddina Andu'aalam balleessuu barbaadan siigalee sababa kanaaf jennaan ijoolleen kaampeenii bantee dubbii garagaraa uumtee akka awwaardiin Andu'aalam haqamu abbaa ofii goosiftee jechuudha walitti qabaani boordii Haacaaluu Hundeessaa eenyuun akka ta'e immoo maqaan dhahu deemaa bira gahaa qoradhaatii jechuudha siigalee shira kana hunda jechuudha Andu'aalam irratti xaxamee waan deemaa jiruuf siigalaami ijoolleen sun artistii biraa ambaasaadara Keenyaa biiraa gootee Keenyaa biiraan immoo qarshii ispoonsaraaf kafalu promoshiniidhaaf kafalu san weellisaa biraatiif yookaan artistii biraatiif akka kafalu barbaadan dubbii walxaxaa namoonni dhuunfaa faayidaa Andu'aalam irraa barbaadan irratti wal dhabanii Andu'aalamiin xamadan irratti dhufee gowwaan kenna tokko immoo keessa deemee bukeessaa jira siigalee kuni qaanyii jara keenya sheem siigalee dandeetti Andu'aalam yoo taate mee weellistoonni Oromoo baay'een isaanii siigalaa miti weellistoota baay'ee jira baay'ee siigalaa miti weellisaan weellistoota baay'eetu jira weellisaan boolee gubbaa dhaabatee waa'ee Araakkiiloo sirbe jechuudha Haacaaluu Hundeessaati siigalee weellisaan waa'ee Araakkiiloo sirbe boolee gubbaa dhaabatee Haacaaluu Hundeessaati siigalee dhugaa Oromoo namni qawwee dura dhaabate garuu mootu isteejii Finfinnee magaalaa Finfinnee keessatti jechuudha siigalaa miti Finfinnee keessa abbaan feete as koottu weellistoonni Oromoo kaan ajjeefamanii kaan biyyaa baafamanii kaan dhidhimanii aartii Oromoo namni bakka lafatti kuftee daaraa keessaa kaase jechuudha
aartii Oromoo takkuftee ciiftee jechuudha isteejii gubbarratti margi irratti biqile namni lafaa fuudhee isteejii gubbarra fide Andu'aalam Gosaati siigale jabina isaa kana mootu habashatu keessatti beeka habashatu keessatti arga siigale albee jarri ittiin garabiin Andu'aalamiin qarra jettuun isin immoo galtee tanaan sababdanii itti fiddan ammallee yoo taate hayti qananii haa bahu yoo Andu'aalam dhugama qananii darbee achirraa ka ajjeesu taate Andu'aalam murtee seeraa ka dhugaa haa argatu siigala miti isin garuu kana jechuun dandeettan yoo Andu'aalam balleessee jiraate Andu'aalam haa hidhamu yoo inni hin godhin immoo gadi bahee kakatee qorannaan gahaan irratti godhamee akka yoo qulqullullee ta'e bilisa bahu hin jettan isin warri haqa qananii barbaanna jettan kun jechuudha hin jettan sababni illee shiraan bukeessanii waan achi qixxaan kun tolfamee isinitti kennameef siigale as biratti immoo baay'een hundu obboleettii qabnaa haadha qabnaa siigale dhuguma Andu'aalam nama lubbuu namaa ajjeese yoo taate akka adabamu akka hidhamu akka haqa hunda irratti jechuudha akka hayti irratti murtaa'u hin barbaanna nuti warri Andu'aalam hin deeggaru kana jechuun garuu isin wajjin teennee siigala miti isin wajjin habashaa wajjin nafxanyaa wajjin dhaabannee ilma Oromooti irratti hin duullu abadan maal taata Iyyaasphee Dinfaa jechuu Iyyaasphee Dinfaa ijoollee Iyyaasphee Tasfaayee argitanii jiraattan jechuu ijoolleen mucaa Iyyaaspheen sun afaan Oromootu hin beekan baay'een isaanii warri Andu'aalam irratti waa barreessu warri Andu'aalam irratti waa caaru baay'een isaa jechuudha afaan Oromoo hin beeku barreessuu jechuudha Oromummaan isaanii ka afaan Oromoo hin barreessine ka afaan Oromoo hin dubbanne ka qubee afaan Oromoo hin beekne ilmaan haadharaa weessa abbaa ofiitii dhuftee haqa intala Oromoo barbaaddi siigale tokko immoo Kadiir Martuuti Kadiir Martuu immoo marfuu alqalam jennee dhiifne siigale like bakka nama guddaadha abbaa keenya namuma Oromoo tanaa jecha wareegama wayii kafalee jennee dhiifne siigale Kadiir Martuu garuu dhimma Andu'aalam irratti na biratti baay'ee gadi bu'e siigale baay'ee kabajaan an haga Kadiir hin jaaladhu weellisaa tokko hin jaaladhu garuu gadi bu'e Kadiir iskeelii isaa bakka jiru san irraa gadi bu'e akkamitti akka gadi bu'e sitti shuf Kadiir Martuu nama guddaa hayyuu Oromoo nama Andu'aalamiin faa gurguddise nama ijoollee amma isteej irra jirtu warra sirbuuf maayikaa qabate kana hundaaf Kadiir Martuu siigala miti Kadiir Martuu fakkeenya jiraati abbaa jiraati akkamitti gaddeebee Kadiir Andu'aalamiin ilma haadha raawu maazarfaa karfaa jedha kana jechuun bar afaan Oromootiin ilma haadha waliin rafe akka jechuuti bar hin jedhamu akkas safuun Kadiir irraa nu baranne kana naamusni Kadiir nu qaraasise kana Kadiir Martuutirraa jaalala araara tokkummaa siigala miti waan ummata walitti fidu waan nama qajeelchu bakka kanatti amma ka Kadiir na harkaa gadi bu'e garummoo weellisaa biraasii kaasa mucaa shubbee jedhu san Adam Muhammad weellisaa Adam Muhammad amma na biratti nama guddaa mucaa warra Gujii Adam Muhammad he is artistii dhugaa Oromooti saba guddaa kana taanii akkamitti warra waan itti gale gumaa akkamittiin warra galtee itti dhufte fixachuu dadhabe taanii warra kolfaa taanaa jedhee bar iyyaa ture Muhammad Adam jechuu siigale sababa biraati jirammoo irra isinii deddeeba warra amma dhuftaniif jechuu siigalaami Iyyaasphee Tasfaayee mucaan jedhamu gaazexeessaa OMN isan jechuu isa waan gaazexeessaa ta'eef nama miidiyaa ta'eef maqaa isaa dha'e jechuu afaan Oromoo hin beeku Jawaar infaa interview godhee manaamin karaa wayiitiin dhufee Oromoo ta'e duraan jechuu suuraa isaa qaban ka inni gizee aduwaa dhaqee Milinikiin jalatti jechuu haawaltii Milinik jalatti inni suuraa ka'u wallaahi billahi ijoolleen baay'een isii warra jijjiirama kana wajjin Oromoon eneem abbaatee Oromoon eneem innaatee Oromoon enee aggootee Oromoon eneem istee Oromoon jedhanii warra dhufanii Oromoo tahanii ergamtuu turantu dhufee Andu'aalam irratti duulaa jira siigale afaan Amaaratiin Haacaaluun አዋርድ ለማስነሳት ከጎናችን የነበራችሁ እውቅና ማመስገን ምፈልገው ጀዴ ፖስት ጎደች ወር ኢያስፔድ ፖስት ጎደሰን ኢጆሌ ኬኛ ቢራ ኬሰቲ አካ Andu'aalam አምባሳደረን ታኒ አካ Andu'aalam ቀርሺ ስፖንሰራ ሰኒን አርገን ጫልቀቡማ Andu'aalam irratti ኢጆሌ ዱራ ቱርቴ ጀቹ ምን ይተበስ so what achi keessa bay
أنا تو عنده على ميمتي مالي سلا هني ما تري والله ياسمين تصحيح سورة إني جاتو سيدا ملنك جلا دك سورة كإني كأكاب نام أورمو توي ساتو وقال ما دورا براتين أردو فيه وهاي أورمو إتما يجو سيقاله عنده علم جاتو نمو حاجالو لبونجو سيقاله أبادو إف بوها ilma irraa femmoo YouTube isa unsubscribe godhaa jechuu kana mee maaltu fideme haqa qananii barbaachuu jechuudha Andu'aalamiin ajjeesuu jechuudha siigale ammallee hayti qananii haa ba'u siigalaa miti hayti qananii haa ba'u garuu dhiisitti kabiraa ammoo sittima siigale Masarat Dhaabatii fi Saaliyaa Saamii siigale gaafa tokko Oromoon kun yaa'u social media irratti ol beeyta akka maatiitii akka firaatii namni kamuu dhufee wal arga jechuudha. Akkuma isaan Dubaayin dhufan anillee wal argaa gaafan biyya galu san mana Saaliyaa Saamii turree galgala bakka gadi ba'uu feenaa sila biyya teessan halkan hin deemaniifaa jennee wal fuunee gabbaane. Andu'aalam immoo eebba albam isaatiif fiigaa jira yeroo san siigalee sababa Masarata Dhaabaa Andu'aalamiin ciniintee qabdeef irratti duultuuf isinitti hima because kabajaa deddebilookiin agoote waan taateef jechuudha. Masarat Dhaabatii fi Saaliyaa taanee baanee iddoo wayii turre siigalee iddoo bashannanaa jedhaa yoo feetan immoo iddoo bakka feetan jedhaan achi teennee stage marre ijoollee weellisan tokko mogoroofaatu jira minaan jara laalaa teennaa Andu'aalam natti bilbile sa'aatii meeqatti almost halkan walakkaa natti bilbilee gara manaa galaa akka jiruu fi akka an mana galtee aan ta'e naan jedha baakin galle gadi bayaa jira waa nyaachuuf na eessa jirta bakka nyaata fidee dhufaan deemin dhufee xiqqoon taphannaa inumaa Masaratiin hin barbaada jedhee ka'ee dhufe Andu'aalam maaliif dhufee koree eebba albama keetii nama isteejii hogganu nama maal na godhu minaamin na godhii jetteen Andu'aalami yoo bakka faayidaa waa butattu malee Masaratish jetteen dhaytu siigalee isin na godhi jennaan ay korellee wanni martuu dhufee jira ati garuu akkuma gaazexeessituu Oromoo akkuma nama tokko dhaabadhuutii naa jajjabeessi wanni kun akka naa milkaa'u minaamin jedhaan minaamin jettee Saaliyaa fi Masarat immoo yeroo kana nama waan iddoo sanitti tahaa jiru wajjin viidiyoo nu waraabu tolchanii viidiyoo waraaban I think viidiyoo san beekan gulummaa moo beekan com'a wushaan sun poosti godhee ture garuu immoo akka jarri yaadan hin taane wanni martuu karaa maqe siigale viidiyoo san so yeroo kana siigale Andu'aalam aaree Saaliyaallee Masaratillee arrabsee ka'ee baanee deemne bakka achi siigale achi baane jechu siigale machooftu isa jetteef immootu ilma haadha raa'u ati achi keessa bakka mana araqee ka ittiin argite san achi masgiida yookaan immoo charchii keessa dhaabattee maskoot irraan nan argine achi keessatti jechuudha masgiida keessa dhaabattee miti ka mana araqee keessa nan argine so what atillee achuma turte ushaa argite Oromoo qamaacaa akkanaa tanniintu jechuudha Oromoo keessa bu'ee marqaa fi udaa walitti laaqaa jechuudha abbaan hayti qananii haa badu hayti qananii haa dabu jedhe hin jiru siigale garuu ka jechaa jirru haqa qananii barbaaduu jechuun maal rakkoo qaba mee qoy osoo amma akkisin jettan kanaayyuu jechuu akkasii miti malee dubbiin osoo Andu'aalamuu ka hidhamu taate bar maal rakkoo qaba yoo haate Andu'aalam YouTube sanarraa qarshii achirraa galii galuuf yoo isiin achii baaftee bunaan bitatte yoo achirraa baaftee haate Andu'aalam kiraa manaatiin kafalatte Oromoo jechuun hage kana jireenyarraa ummata hamilee dhabe bar imagine hin ta'u haqa isii gaafachuu jechuun mee imagine siigale wanni na aarsu bar an baay'een isaa hin beeytaniimi Oromoo shirri tokko isiniin galuumi siigale shirri tokko isiniin galu